shimeemaan MOHA art mana keessatti dhufee interviews godhaa ture jechuudha. Kanaaf gaa maaliif akka bade viidiyoodhaan nuuf dhiheessin sinja shimeemaan. Ashama harka funee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan YouTube hayyuu vayin hordoftan hundi keessanuu bakka jirtan maratti nagaa fi jaalalli kiyya isin adaqabu isin jecha guyyaa irra kanas iyyaafannoo Dabo art part 5 MOHA art kan juun walitti deebineeti jira gaa jechuudha. MOHA art nama dandeettii addaa qabu jechuudha. Kanarraa kan haasawnu ta'a hamma dhuma qophii keenyaan waliin turan afeeta keenya mee gama sagantaa itti aanutti waliin haa dabarruun isiniin jaa hamma tura qophii keenyaan waliin turan affeerraa keenya baay. Egaa walitti deemnee jirra daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. MOHA art jechuun nama addaati, nama dandeettii addaa qabu. MOHA art yee akkuma chaanala isaarratti moggaafatetti akkasumatti aartii teenya gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisa jennee kan yaadnudha. Nama addaati gaa MOHA art nama isin hin beekne hunda kan isiniif dhiyeessee akka isin gaafii gaafattan kan isin taasisaa ture. MOHA art chaanala isaa kun akkuma namaditti ana cinatti argaa jirtan kana MOHA art jedhee itti moggaafateeti jira jechuudha. MOHA art kun egaa nama jalqaba ibsuu obsee shimeemaan reaakshina viidiyoolee garagaraa kan isiniif dhiheessaa ture. Nama akka isin nama feetan gaafii gaafatan iddoo inni jirutti mana isaa dhaqee interview kan isiniif godhu kan isiniif dhiyeessu gaafii isin gaafattan bifa viidiyootiin kan isin deebi'u isiniif deebisu akkuma duraan iyyaafannetti Aliyaa Abdallaa iyyaafannoo akkuma goonetti Aliyaa Abdallaa sanfaa akkuma MOHA artiin Aliyaa Abdallaa faa isiniif dhiyeessee interview isiniif godhee deebii keessan bifa viidiyootiin isiniif dhiyeessaa ture jechuudha. MOHA art jechuun nama dandeettii addaa qabu, nama dandeettii harka isaatiinis nama dandeettii addaa qabu. Fakkeenyaaf maali yoo ta'an bifa taamnaalii tolchuu taamnaalii viidiyoolee garagaraa reakshinaa waan fedhe haa ta'u tolchitiin nama dandeettii harkaa baay'ee olaanaa quality qulqulluu ta'e nama hojjechuu danda'udha jechuudha. Akka Vision Entertainment dhaabbata gurguddaatti taamnaalii bareedaa mataa isaa kan hojjetudha. MOHA art bifa kanaan ni beekama jechuudha. Kanaaf gaa MOHA art kun chaanala isaa erga moggaafatee waggaa tokko guunnee jirra jechuudha. Waggaa tokko erga guunnee booda viidiyoolee 20 hanga 40 irratti gallakkisee jiran natti fakkaata. Egaa akkuma gallakkiseen MOHA art kun erga badii baatii lama guuteeti jira. MOHA art erga online irraa dhabne jechuudha. Mucaan kun gaa chaanala isaa guddicha irratti MOHA art jedhee moggaasee akkuma waa hedduu nuuf dhiheessaa ture sanitti jechuudha. MOHA art chaanalli jedhu san akka kunoo chaanalli kun akkuma jalaa gubatee natti fakkaata jechuudha. Erga irratti gad lakkiseen baatii 2 tareeti jira. Chaanala isaa MOHA art irra osuma jiru chaanala tokko banee jira. Tinker vlog jedhee banee jira. Kunoo chaanallinis kana fakkaata. Tinker vlogii erga banee jiru chaanala kanarrattis waa'ee wantoota garagaraa kan isin dhiheessudha. MOHA art jechuun seenaalee garagaraa erga ammaan tana Tinker vlog irraas badeeti jira. Erga badee 7 dabreeti jira. Erga chaanala isaa Tinker vlog irraas badee 7 tareeti jira. Egaa MOHA art chaanala isaa guddicha irratti erga batee baatii 3 yookaan 2 tareeti jira. MOHA art nama dandeettii addaa qabudha jechuudha. MOHA art akka nuuf iyyaafattan bakka inni jiru akka nuuf baaftaniin isiniin jaa. Keessaafuu eenyu warri viidiyoon kun namni inni ilaallatu eenyu yoo jettan shimeemaan MOHA art mana keessatti dhufee interviews godhaa ture jechuudha. Kanaaf gaa maaliif akka bade viidiyoodhaan nuuf dhiheessin sinja shimeemaan. Egaa MOHA art nama dandeettii ol aanaa qabu. Aartii teenya gama fuulduraatti ni ceesisa. Reakshinas godhuu ni danda'a. Akka ajaa'ibaatti jennee akkuma turretti MOHA artiin dandeettii addaa qaba. Fakkeenyaaf inni dhumaa baanar chaanalii kan jennuun kan chaanala keenya gubbatti kunnooti akkanatti argamu kunnoon cinatti inni argitan kanneen akkanaa kana bifa professionaalagaa akka istuudiyoo gurguddaatti kan hojjechuu danda'udha gaa. Wallahi dandeettii olaanaa qaba. Kaamileen hin cabdu nu biratti jechuudha. Nuti uummatni Oromoo wal jajjabeessinee wal bira
dhaabbanne akka mucaan kun deebi'ee online irratti hojjechuu danda'u kan istaasminu share godhaati please MOHA artii biraan naaf gahaadhaan isaaf MOHA artii nuuf iyyaafadha. Viidiyoon keenya part 5 guyyaa har'aa kunooti iyyaafannoo MOHA artiin xumuramteeti jirti. Viidiyoo biraatti walitti deemnu isin jaalladhisin kabajaa ilmaan oromoo. Bye bye. Viidiyoo keenya like yoo isinitti tole channel keenya subscribe bye.